garaagarummaan keenya akkasumatti jira. Juhaar moo akka nama tokkootitti Juhaar Mahammad balleessaa san keessa jireedheetillee yaada. Ani Juhaar maal imannoon kamiititu akka irratti deemaa jiru to be honest dhuguma isinitti himachuudhaaf naan galleeyyu amma gootti wanni Juhaar itti himatame. Walumaa galatti influensii addaa ta'e kana Juhaar dhiisitiin dhiifamni wayyaanidhaafuu godhame Juhaar dhiisati beekumsa isaa maal akka balleessi ifatti kana jedhanii wanni himatame tokko egaa siyaasadha sun. Dr. Abiyyis Prezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis kan beekuu qabu. Dr. Abiyyis kan beekuu qabu. Amma daangaan suni Oromoon waan kana itti amanuudhaaf daangaa san bira dabre. Seerris murtiinis wannumtundu lafarra gottotame amma gootti. Lafarra deemaa jira. Biyyi immoo akka biyyaatitti diinni keenya hunda caalaa akkaataa kaleecha ittiin deemu san caalaa diinni keenya nurratti roorisaa jira. Oromummaan afaaniin guuttatanii Oromummaan haa baddu jechaa jiran. Nuyi miidiyaa wanni hin qabne waan ta'eef. Wanti xiqqoo tana waan baru sirraa huu danda'u warra lafarra gottotamaa jirtu tana homaa humuuti. Garuu an akka Juhaar kana ummata keenya kan gara akka bakka lama dhaabbannu bakka sadi dhaabbannu kan nu godhu kun mana hidhaatii ba'uun tarkaanfii duraati. Baasa Dr. Abiy Juhaar mana hidhaatii bahuu qaba. Gaafii duraati. Namni tokko is sodaata. Namni tokko kooluu gala. Namni tokko waan hin amanneef gajjedha. Namni tokko gaafachuun illee akka hin taane jechuudha. Maali siyaasaa keessatti amma gootti kan Juhaaridha. Ani ammas irra deebi'e. Borus amma irra deebi'e. Mootummaan keenya, mootummaan badhaadhinaa, mootummaan har'a Oromiyaa bulchaa jiru. Juhaar mana hidhaatii bahuu baannan garaagarummaan Oromoo hedduutti deemu kun babal'achaa deemaa sun immoo diinaf nu saaxilaa kana beekamuu qaba. Lama. Warroonni yaada kana fudhan furmaanni dhufaan jiru. Juhaar gaafa ol deebi'u gaafa kompiitara deebisu gaafa kabajamuun goonni keenya Lammaa Magarsaa Abiy hunduu bakka tokko ejjetan ana malee kan adda ta'e illee hin jiru. Waa'ee adda bilisummaa Oromoo har'a qawwee lafa godhaatii koottaa galaa hedheetii lallabe hin beekama. It was recorded waan lafa kahamee jiru. Yeroo san jijjiirama jiru kana keessatti Juhaar jijjiirama kan fudhatee gale dhibbatti haa ta'u malee yaada addaa qaba. Yaadni santu babal'atee dhufe. Keessumaa hoo geetiin goras gaafa Hacaaluun du'aa Hacaaluu irratti saniin dura garuu wanni hin haasa'e waa'ee jijjiiramaa laalchisee argaa hubadhaa. Baay'ee it is positive. Akka mo'adhetti yaadeen gaafsa. Akka Oromoon mootetti jechuudha. Akka nama Oromoo tokkotti Oromoon moote kan jiru. Nothing personal. So ammas kaleessa sabbaa keetitti kaleessa akkana jetti har'a maaliif as deebite tokko na arrabsu suruma. Akka namaatitti Juhaarinis balleessee hoo jedhe gaafa san wanni itti mul'ate hoo naasa'e har'a immoo hiikama hoo jedhe rakkina maal qabdu. Tokko isisaamu fi mutee jechuudha. Warri tokko bakka bu'uu kan feetantu jira. Isin hin taane carraaqii gootanii. Juhaar akka nama tokkootitti nama kophaa dhalate addunyaa kanarratti karaa isaatiin jechuudha. Ati waa'ee keeti siyaasaa keessatti bakka kee qooda kee irratti hojjetta malee bakka Juhaar buutee Oromoodhaaf waan hojjetu takka illee hin jiru. Dandeettii Juhaar qabu namni qabu Juhaaruma. Akkuma ashaaraa isaatiitti. So dandeettii Juhaar qabu san amma hanjibbinus hanjaalannus itti gargaaramullee hoo dhabne hubadhaa dubbii tana itti gargaaramullee hoo dhabne amma addaan baanee waan jirruuf diinan nu saaxilaa jira. Haqa immoo qaba. Juhaar haqa qaba. Haqa guddaa qaba. Falmate jijjiirama Dr. Abiy har'a gaggeessaa jiru kana bakkee Shimallis irra jiru kanaaf jijjiirama wayyaanee biyyattii san keessa ari'uudhaaf qooda guddaa qooda leenca qaba Juhaar Mahammad. Qeerroon har'a
dadhabbinni isaa hoo jette beekaleessa Juhaaris hin dhaga'u qeerroo har'a jirtu tan odoo istiraakcheraan dhaqee Mararaa fa'aatti walitti makamuu baatee akka dhaabatetti ijaaree gaafuma sanuu atattamaan inni illee waa jedhee ture isiniifan ijaara ani yookiin nan jijjiiramaa yookiin nan du'aa yookiin nan hidhama jedhaa ture in early stage gaafa duraa sanii yaadattanii nan yaada ani nama tokko yookiin nan du'aa yookiin isinittan jijjiiramaa yookiin nan hidhamaa garuu immoo institutionii tokko Oromoo akka Oromootitti na ijaaraa jedhee ture Kaanaadaadha moo somewhere early gaafa dura san jechuudha gaafa san hunduu bakka tokko ture har'a Juhaarii dhamnaan namni akkanumaan balleessa fi yakkina sii qabdu bakka Juhaar fu'uu beete amma immoo deebistee cal jettan jechuudha cal jettan jechuun isin ammas garaagarummaa isin qabdaniifan akkas jechuudha so kana booda hoo xinnaa guddaan Dr. Abiy fedhii Oromoo kan gaggeessu waan ta'eef fedhiin keenya kanaa Juhaarii qabuu qaba jechuun dirqama uummata Oromooti. Yakkinni hagana mana hidhaa isa teessisu kan itti qabnu tokko hin jiru. Akkas ta'uu waan nan garuu kana naa hubadhaa. Dhuguma jechuudhaaf. Akkana jechuu kiyya baay'een itti gammada. Baay'een itti yaada. Laa Juhaariin odoon Juhaar sirrii moti odoon jedhuuni odoon arrabsuu odoon gadi qabu garuu mana hidhaa eega seenee booda sammuun tiyya baay'ee yaadde hammam odoo mana hidhaa seenuu baate amma amma ga'utti natti tolu. Garuu immoo haqni tokko Juhaar mana hidhaatitti hodhiifni har'a keessumaa bara Dr. Abiy biyya tana bulchu. Dr. Abiyyis kana waan hubachuu qabu. Abbootii keenya warra dabarsaniif boohuu hin dandeenyu nuu hidhaa jirra waan ta'eef Oromoon barana hidhamuu qabu. Oromoo kamiitu mana hidhaatti yaa'uu qabu. Oromoon waggaa 150 already hidhame. Oromoo kan jedhan namni Oromoo jedhamu waggaa 150 hidhame. Kadhaan Dr. Abiy nafxeenyaa kadhachaa jiru. Itoophiyaa walitti qabuudhaaf waakkachuun inni wakkaataa jiru. Wakkachuu jechuun kadhaa. Not even hard line. Faayidaa takkallee akka hin qabne waggaa 3 dabre kana keessatti waa hunda hubanne. Bahar Daar irraa lallaba tokko ergan Oromiyaan haa baddu jedhan Dr. Abiy hattu jedhanii lallaban. Jarri kuni akkuma jaarraa abbaa gadaa jedhe san dimokiraasii kadhaa